السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن ردفتوني channel Ebba Muslim. عربنا تعالى برباچسات يتكون سنيف كبدير في سنيز ماليون أنجتن أكاتا فيديو يوتيوب يتمتن سنيتشو أكاتا فيديو يوتيوب يتمتن سن كم براكم على ما في دمي أفريقيا يسافو خراجوا بعدان فيديو يوتيوب خفيو قدار كتشودن دو متأسني وليني الله يشودا برنوني كم برنوتا برباچسادا كيسافو وري يوتيوبر قبدن برنوتا كان لك توردفو قبدني فيديو يوتيوب أكاتا تمتن سن كان لك توردفو قبدني فيديو كم فيديو برباچسادا فيديو دركما هنتي قيسن وري يوتيوب قبدن هبچو قبدني يشودا فيديو كان بيقو داف متأسو داف أما خرامتأسو ولينايانو خربرون تقينيا دبرو يروي سندورا نيادو أما كنوتي بكا وانتا تنرن تقطني يشو بكا إكسي تنرى نتقطني يشو كنوتي شورتي يو بربادي أسمرتي ورابدي قديفتا ليفي جرا كنوتي بوستي جرا سيغلتي كنوتي أما خنتيانو فكانين أما الرئيسين غير سوديمو فيديو أبلودي تنايشو أبلودي خانقرو دا فيديو دوران نيكو بيفتن كود أجا سغل رتي نيكو بيفتن فيديو كود أجا سغل اندلغمي نيكو بيفتن يچو دا إيكا كو بيفتن بودا غيزي أما فيديو تن الرئيسين داكي فيديو متا سوديم تنسن فدچو داف أني أماس كي سامبر بادو وانين فولدر كي سافرچو برباديف بكما فيديو يتو تن رتين توكا كنوتي أركده فيديون كوبي فدسن رت توكاده يچودا فيديون كان مان كوبي فدسن تو ساغيزينو بده بودا نيكستين غودا يچو غيزيا كانت نيكستي غوتن بودا أما مال تنوفا في تايتلي في ماتا دوري فيديو چاتي في فوتو دورا رتاو يچو فوتو دورا فيديو كاي سانفو دمو يچو تامبينال يچون كان فيديو كان دورا دفه تاو يچو كان نماركسو دندو فوتو gama video kanana malalchisu dandoo jechuudha footoo san qopheeffatanii duraan kudha jaha sagaliin qabaachuu qabdanii jechuudha footoo san dirqama qabaachuu qabdanii jechuudha duraan warra yuutuubar haaree taatan keessaafu footoo san duraan qopheeffachuu qabdanii jechuudha amma taayitilii mee footoo sanaaf fudhadhee dhufuun amma duraaniin qopheeffadhee jira waan taateef bakkuma tanarraan tuqaa jechuudha. Izeen asirra tuqee kunuutii akkana na fidaa izeen akkana na fide booda kunooti foton koppee fadhisan irratti nin tuqadhaa jechuudha. Kunoo viidiyoon kiyya mata dureen isaa akkaataa TikTok follow back deebisuu didee itti sirreessan jaa itti sirreeffatan jaa taayitilii isaatis akkanatti viidiyoo kana qopheeffatanii footoo durarra teessuu akkana qopheeffatanii itti fidachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Mee amma taayitilii isaatis itti haa katabu taayitiliin tun barbaachisaadha jechuudha. Barreeffamni asirra barreessitan kun barreeffama gizee namni sarchi godhee dhufee namaa bahu ta'uu danda'uu qaba. Gizee namni fuudhee sarchi godhee YouTube irratti rakkoo waan kanaatiif jecha akkaataa TikTok follow back deebisuu didee itti sirreeffatan jee namni tokko yoo sarchi godhee viidiyoo nama gadhiise kun bahuu fi danda'uu qaba jechuudha. Isinis akkasumatti fakkeenyaaf isin hime warri waan nyaataa irraa daleeydan warri waan adda addaa irraa daleeydan viidiyoo teessan san mata duree itti barreessitan akka dhufee namaaf bahu ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Amma kan itti aanu paabilikii tanarra tuqannaa kunooti paabilikii irra nuuf taa'uu qaba jechuudha. Keessaafuu yuutubaroonni haareenii paabilikii irra keenya maxxansuu qabna jechuudha. Tana asirra jiraachuu isaanii hubattan asirra jiraannan akkasuma dhiiftan tunillee nun barbaachiftu tun amma aadu too pileelistii ta'etti tun pileelistii duraayyoo qabaattan itti galchuu dandeessanii jechuudha. Kunootii koomantii tanaas oon godhachuu qabdanii jechuudha. Koomantiin oon irra jiraachuu qabdi. Koomantiin teessan oon irra jiraachuu qabdi jechuudha. Kunootii aad diskiriinshinii tanaas ni tuqanna irratti. Asitti amma waa hunda fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Haashtaagii fi hundaa'u barreeffamuu dandeessanii jechuudha. Maqaa chaanaalii keessanis itti katabachuu dandeessanii jechuudha. Kunooti irrumaa eebboo deebitan gisee hanga feetan itti barreeffachuu dandeessan bal'ina viidiyoo keessanii san taayitilii tanarratti qubee firii dhibbata qabichaadha isiniif kenna dhibbata akka ol dabarsitan taanaan isinit diimeessaa jechuudha. Diskiriinshinii tanarratti ammoo hanga feetan barreeffachuu dandeessanii jechuudha. Amma maaltu nuufafaa waa hundaa guuttanne jechuu kunilleen yoo viidiyoon keessan nama sanitti tolee shoortii irraa haa dalagatan yoo jette kanarra kaa'uu qabdan kan tokkoffaa kanarra taa'uudhaaf bareedaadha jechuudha. Gisee waa hunda akkana fixatan booda amma takka guddoo bichaan nu hafee neekistii tana tuqattanii jechuudha.
gizee neekistii tuqattan kunooti akkanatti isinii fidaa jechuudha. Si galtee viidiyoon viidiyoo ijoolleetii isiniin jaa noo godhuu qabdanii jechuudha. Barbaachisaadha bakka tana noo godhuun yas godhuun inuman ta'uu noo godhachuu qabdanii jechuudha. Viidiyoo ijoolleetii miti kan jiru jechuudha. Eegas booda upload viidiyoo irratti tuqattanii jechuudha. Upload viidiyoo qojoo kana irratti tuqannaa jechuudha. Amma kallattumaan viidiyoon keenya deemuu eegalee jechuudha. Kun asumarra laaltan viidiyoon keenya deemuu eegalee jechuudha. Hanga viidiyoon keenya deemuu waan reefuun tana jeetan isin garsaa taampinalii jechuun footoo akkana dhuftee durarra teessu jechuudha. Laal footoo akkana durarra teessu hangam takka viidiyoo tokko laaluudhaaf si hawwisistii gizee agartee beekta. Footoo tana duraan tolchachuu qabdanii jechuudha. Isiniif qabadheetiin dhufaa barnoota itti aanu keessatti viidiyoon keenya amma nuuf deemaa jira jechuudha jalarratti. Warri chaanala keenyaaf haaree taatan seenaatii chaanala keenyaa barnoota hedduutu achi jala jira. Seenaatii irraa baradhaa. Seenaatii chaanala keenya barnoota hedduutu as jala jira. Irraa baradhaan isiniin jaa barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa. Warri subscribe hin godhatin subscribe godhadhaa. Like share obboleeyyan keessaniif godhaa. Nu jajjabeessaa. Laayikiin sakandii xiqqoo takka isiniif fudhattii laayikii nuuf tuqaa. Viidiyoon kiyya amma walakkaa irra ga'ee jira. Zaa'ee isinitti hin gubuu kallattii tanaan deemtan taanaan viidiyoo bareedaa viyuu guddaa harkatu maxxansuu dandeessanii jechuudha. Waan isin dhibee koomentii irratti nu gaafadhaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.